Dogongora yeroo baay'ee dogongorru keessa gola madaamii keessa teenyee maal akka ta'e beektu inni tokkoffaan miidiyaa irratti rakkadhe na gargaara yoo jedhe namoo argine gargaaru inni lammaffaan nama hundumaa amanu ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti egaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a egaa wantoota dhugaa argachuu yoo barbaadan madaam qimamiin mana kana like gochuudhaan jalqaba irratti seenaa video kan immoo hanga dhuma dhaggeeffadhaa na amana sin fayyada waan ta'eef anis akkuma keessan irraa fayyadame gara keessan fidaa jira waan ta'eef egaa video tokko dhaggeeffannee walitti deebina ደቂቃ ተካፍ የስንት አመት ገንዘቤን ይበላኝ በዛ ላይ እናቴ በጣም ታመመችብኝ ለ6 ወር ያህል እና ገንዘብ ምን አይነትም ገንዘብ እጄ ላይ የለም እንዳልኳችሁ ገንዘብ ስፈልክ በቃ ባለቤቱን በቃ ከነሱ ላይ ነው የምቀበለው እስከ ዛሬ ሳይሰለቹ ለዚህ አድርሰውኛልና ታሜን ጠየቁት እንደማንኛውም ሰው ይሄን ሁሉ ገንዘብ ሰጥቼ ያለው ቢያንስ የተወሰነ ገንዘብ ስጠኝ እናቴ በጣም ታማብኛለች ስለው ከዛ ሁሉ ብር ያለሽ 2900 ብር ነው ብሎ 2900 ብር ሲያስገባልኝ ኤጋ ቪዲዮ አርጋገና አገፈኔ ኑጋ ከነፍሙ አነቱት ሲኒጡሙራ ኤጋ obboleettiin keenya asirratti argitan kuni akkuma anaafsi madaam qimamiidha gola ormaa keessa hojjetti mana madaamii keessa hojjetti haa ta'uti garuu gola ormaa keessa odoo hojjettuyyuu ala hojjetti waraqata hin qabdu Dubaay keessa dalagatti jechuudha maarree nuti shamarran biyya araba eenyu akka gargaaru eenyu akka amanu akkamta akka waan tokko goonu sirriitti xiinxallee yoo hin beekini waan qabnu waan dalaganne hundumaa al tokkoon ofirraa finna jechuudha obboleettiin keenya kun dogongorri isheen dogongorte maal yoo isinitti fakkaate nama tokko amantee birrii Dubaay diinaara 20 harkatti itti laachuu isheetti maaliif itti laatte maaf itti kennite yoo jettani namicha isheen himachaa jirtu kana jechuudha ka Dubaay keessa hojjetaa waraqata qaba ani beeku bifti isaatu nama arabaa fakkaata ofii afaanuma keenya dubbata jechuudha inna maal jedheeni waraqata siifin hojjechiisa iqaama siifin hojjechiisa firii iqaaman si hojjechiisa kafiila keetan taaf jedhee maallaqa Dubaay diinaara 20 as kenni jedheen ishiin illee ol kaafte birri 20 miti dubbii birri 20 osoo hin taane dubbii birri Dubaay diinaara 20ti qabadhaa bakka kanatti egaa ol kaaftee maallaqa kanatti kennite jechuudha yeroo kana maal irratti hojjete erga gaafa maallaqni kun harka ga'een booddee maal ishii godhere ishii sodaachisuu eegale wiqaama firii iqaama jedhu sanillee waan takka hin hojjechiifneef maallaqa ishii nyaatee dhugee erga harka ga'een boodatti bulook ishii godhe ishiin bilbila gara biraatiin barbaaddee itti deebitee dhufnaan immoo yakka hin taane waan ishii hin hojjenneen mana hidhaa galche inni waraqata qabaa seera qabaa akka barbaade gochuu waan ishii danda'uu fi inna dandeetti isaatti fayyadamee inna tsaannati isaatti fayyadamee maal ishii godhe mana hidhaa galche waan ishiin irraa wanne goote jedheetti farachiise ji'a lama mana hidhaa teechise erga ji'a lama mana hidhaa teechiseen booddee immoo gara Itoophiyaa ishii darbe gara biyyaatti ishii galche erga gara biyyaatti ishee galche booddee akka ishii lammata Dubaay seenuu hin dandeenye akka lammata gara Dubaay seenuu deebuu hin dandeenye irratti rukuchise paaspoortii ishii irratti jechuudha egaa kana ishiin biyya Dubaay deebuu hin dandeechu biyyatti hafte osuma biyya jirtullee biyya asii achi ishii waa'ee maallaqa ishii yoo gaafattu ni sodaachisa sin hiisisa yoo maqaa koo balleessite akkanan si godha yoo maqaa koo balleessite jechuudhaan ishii sodaachise ishiin illee maal goote erga biyya Dubaay dhufte mana ijaazaa taa'uu hin jaaladhu yeroo hundumaa dalagaa qofaadha dalagaa irratti argamee jireenya haadha kooti jijjiirudha haadha kootiif immoo iddoo gaariitti argamudha jettee galgalaa ganama dafaa qanaa jettee kan hojjettu yoo taatu maallaqa isheen walitti qabattee gubattee walitti fidde kana yeroo tokko yoo dhabdu isa bichaa miti harka duwwaa akka biyyaa baatetti kan biyya gaafa biyyaa baatu shaanxaa tokko qabattee biyyaa baatu uffata ishii keessa godhattee garuu
gaafa biyyatti galtu shaanxaa sanuu osoo hin qabatiin uffata ishee irra jiru qofaan gara Itoophiyaa galte jechuudha. Kanarraa kan hafe haati ishee dhimamtuudhas akkasumas immoo waan tokko ni barbaadde. Haa ta'u haadha isheetiifis jijjiiruu hin dandeenye, jireenya mataa isheetis jijjiiruu hin dandeenye. Amma murtee maal ofiitti fudhatte? Lubbuu ishee dabarsuu, of ajjeesuu, akkasumas immoo wantoota garaagaraa qaama isheetii irratti fudhachuudha. Bakka kanatti qaama isheetitu balleessaa qaba, lubbuu isheetitu balleessaa qaba. Lubbuun maal balleessite? Badiin lubbuutti lubbuu maalidha? Lubbuu irratti yakka garaagaraa raawwachuu fi lubbuun mucayyoo tana maal hojjette? Hin hojjenne. Kan kana irratti raawwate qalbiidha. Qalbii isheeti dogongorteerti. Namni kun immoo maallaqaan sodaachisuu danda'a. Ishiin immoo tooftaadhaan itti fayyadamuu ni dandeechi turte. Haa ta'u badii tokko namni yoo balleesse badii lammaffaatti ittiin deebi'u. Karaa kamiinaan adeema? Akkam yoon godheen kana sirreeffadha jettee yoo nama miidha. Dinaara 20 al tokkoon dhabuu jechuun baay'ees nama miidha. Baay'ees immoo qalbiis nama cabsa. Garuu barumsa guddaa ta'uufii qaba. Ofiisheetiifis barumsa irraa argattee namoota akkanatti sobamaniifis barumsa ta'uu ni dandeechi. Lubbuu isheetii irratti tarkaanfii fudhachuu osoo hin taane karaalee rakkoolee kana keessaa baatuun barbaaddachuu qabdi. Amma yoo nan jiraadhe haadha koo akkanatti arguu qalbiin koo hin danda'u jette. Gaafa duuteen argitu haati ishii garuu rakkoo isheen hin argine keessa yoo buute kan caalu lubbuun ishee gubaa keessa seenti. Ijoolleen akkanatti dogongortan jechuudha. Yoo wanta tokko dogongortanii erga dogongortanii kaatan immoo lubbuu keessan irratti murteen fudhatina. Lubbuun waan tokko hin balleessin badiis hin qabdu. Dogongora. Ilmi namaa ni dogongora. Namichi kun maallaqa ishee nyaatemi ishiin immoo karaa biraatiin biyya biraa deemtee jireenya ishee jijjiiruuf immoo of jabeechuu qabdi. Dudda ishee hidhachuu qabdi. Kan taate irraa barachuu qabdi. Jireenyi biyya lafaa barin dhumatu. Namoonni tokko rakkoon tokko yoo itti dhufe waggaa tokko keessatti rakkoon tokko yoo itti dhufe waggaa tokko keessatti rakkoo tokko miti rakkoon 2, 3, 4 si mudachuu ni danda'a. Rakkoo san keessa darbuuf karaa banachuu qabda malee tooftaa uummachuu qabda malee rakkoo irratti rakkoo ofitti fiduu hin dandeechu. Immoo rakkoo irratti rakkoo ofitti fidiin maaliif jennaan addunyaa kanarraa isoo deemte addunyaan lammataa si eeggatti bara. Lubbuu fi foon gargar baasta malee gaafa lubbuu keetti tarkaanfii fudhattee of fannifte gaafa lubbuu keetti tarkaanfii fudhattee qoricha dhugde foon keetu addunyaa kanarraa deema malee lubbuun kee jireenya lammataa akka jiraattu beekuu qabda. Akka amantaa kamiittu kun ni jira jechuudha. Amantaa kam keessa jiraadhu? Lubbuu fi foon gargar yoo ba'anii lubbuun kee gubbaa kanatti waan gaarii hoo hojjette achis yoo dhatte waan gaariitti argamti. Kanaaf lubbuu kee gaafa humnaan baaste gaafa tarkaanfii garagaraa ofitti fudhattee lubbuu fi foon kee gargar baaste ibidda bara kan keessaa ba'uu hin dandeenyetti seenta. Sababbiin isaa hoo ati maaliif abboomte? Waaqayyoof osoo hin taane seexanaaf abboomte waan ta'eef kan lubbuu kee akka baastu si godhu tarkaanfii qaama keetirratti fudhattu kan si taasisu eenyudha? Seexana waan ta'eef. Kanaaf gochoolee seexanaa jalaa ba'uuf immoo rakkoolee sitti dhufanii jabaattee keessaa ba'u ciniinnattee jechuudha. Kanaaf karaa rakkoo san keessaa baatu tooftaa banachuudha malee erga balleessite badii lammataa lubbuu keetti irratti hin fudhatin. Obboleettiin keenya kun waa baay'ee lubbuu kiyya irratti raawwadhe garuu du'uun dadhabee ofis muree sibiilanis of muree qorichas dhugee garuu nan aggaaxamne du'uun jetteerti. Sababbiin isaa lubbuun ishii seexanaaf kennuu hin barbaanne of eeddee jirti. Kanaaf shamarran keenya dogongortan irratti dogongora lammataa hin dogongorina. Simuudate ilmi namaa kamuyyuu kufee ka'a. Kuftan ni kaatu. Kanaaf tooftaalee ittiin kaatan uummadhaa malee tooftaalee ittiin kufaatii irratti kufaatii deemtan keessa hin seenina siniin jedha shamarran keenya. Yeroo aartan yeroodhaaf miira keessa seenuu dandeechu. Guyyaa 2 guyyaa 3 sammuu keetii boqonnaa kennite dirqama kufaatii san keessaa ka'uu qabda jechuudha. Shamarran biyya Arabaas ijambar namni hin kufne hin jiru. Kufee immoo kan ka'etu baay'ata. Anuu mataan koo kufeen ka'e jechuudha. Akkamitti kufte akkamitti kaate kana viidiyoo kophaa koo osoo hin taane nama wajjin hojjedhe isinii dhiyeessu waan qabuufan viidiyoo kufaatii kooti isiniif hin hojjedhu jechuudha. Yeroo baay'ee isiniif galee miti. Kanaaf maallaqa waggaa 2 waggaa 3 hojjettee si kuffise isarraa barumsa fudhatte ka'uun dirqama keetti jechuudha. Ani viidiyoo kiyya asumarraa nan goolabaa waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii